kabajamtoota caasaa addaa duramoota manneen barnootaa kabajamtoota hirmaattoota konferansii gumii tiraansformeeshinii guyyaa har'aatiif duraan dursee baga nagaan dhuftan anaan jechuun barbaada. Tiraansformeeshinii guyyaa har'aa gaggeessinu barattoonni keenya iddoowwan garaagaraa keessatti waggoota lamaan dabran kana keessatti barataan kutaa 8 barataan kutaa 12 sadarkaa inni qabxee inni fidaa jirus tokko keenyaa waliin beekne. Isa kana bu'uura irraa hambisuudhaaf namni mana kana keessa jiru hundi gahee guddaa qaba. Kanaaf sirni baruu barsiisuu keenya ofirraa eegalee bu'uura irraa hojjechuu baanne barattoota kufaatii galmeessan oomishuun qaama kanarraa isa waan hin eeggamne eessatti kufne osoo hin ta'in eessatti mucaan kan jedhu san gumii tiraansformeeshinii guyyaa har'aa kanaa qophaa'e kana keessatti tokkoon keenya ilaaluudhaan barsiisonni keenya gahee isaanirraa eeggamu maali? Barataan keenya gahee isaarraa eeggamu maali? Maatiin barataa gaafaa fi baabaalaanis gaheen isaarraa eeggamu maali kan jedhu san gadi fageenyaan dubbii kana qorachuu qabna jechuudha. Dubbiin kun akkanumatti kan dhiisu yoo ta'e boodarratti immoo daa'imman kufaatii galmeessaa deeman kun dhugaa dubbachuudhaaf barsiisaan ni jiraai nama jiraachisa waan ta'eef barsiisonni keenya sirna baruu barsiisuu irratti eessatti fooyyessuu qaban kan jedhu san ilaaluudhaan kallattii qabsiisuudhaan barataan keenya guutuutti akka inni dabree yuunivarsiitii seenuudhaan baratee biyya kanaaf maatii kanaas ofiitti akka inni jijjiiru taasisuudhaaf hojii bal'aan waan nurraa eeggamuuf eessatti kufnee caalaa kubaree hojjennetti eessatti mucaan kan jedhu san ilaallee kallattumaan akkaanaa keenyaatti bara 2016 amma qophaa'aa jiru kana keessatti sirna baruu barsiisuu keenya jijjiiruudhaan barattoota keenya madda qaroominaa keessa argatan tiitooriyaaliidhaa fi sirnaan barsiisuudhaa fi kallattuma hundaan isaan san deeggaruudhaan akka barataan keenya maatii isaatis ofiis biyyaas akka irratti ba'an taasisuudhaaf waltajjii guyyaa har'aa kun waltajjii murteessaadha waan ta'eef waltajjii ifatti banamuusaa hubannee wantoota sirreessuu qabnuu fi wantoota irratti hojjechuu qabnus addaan baasnee bifa gaafiitiin bifa yaadaatiin hojii bal'aa waan hojjennuuf guyyaan har'aa kun guyyaa addaa ta'uusaa sirriitti beeknee akkaatuma gisee haa waltajjii gaggeessinu walgahii gaggeessee kan deemnu osoo hin ta'in kufaatii keenyaa fi maddii kufaatii keenyaa maal kan jiru qorannee akkasumatti maas maddii kufaatii keenyaa fi furmaanni maal ta'uu qaba kan jiru san furmaataas keenya waltajjii keenya waan godhannuuf waltajjiin keenya ifatti banamuusaa hubattanii waltajjii kana gubbatti yaadaas nu hubachiisanii kallattumaan ejjennoo tokko qabannee asii waan banuuf walgahii keenya ifatti banamuusaa beektanii baga nagaan dhuftan ulfaadhaa galatoomaa qabu. Barsiisota